Maatii miidiyaa dirree barnootaa tuutooriyaaliin keenya koortii sooshaal anthropology irratti akkuma itti fufeetti jira. Tuutooriyaalii faana ammas olii baratii jedhanii miidiyaa dirree barnootaa haaraa warri taatan sabskiraayib gochuu akka hin daganne. Paartii kanaan ammoo waa'ee faamiliiti kan laallu. Waa'ee faamilii ilaallaa cimaan sabtoopikii hafillee xumurra chaaptarii kanaan xumurra jechuudha. Waa'ee kiinshiippii ilaallaa kan biraama waa'ee firummaa jechuudha. Waa'ee dissentii immoo ilaallaa yookaan ammoo dhalli namaa dissentii qabaa miti laayinii jechuudha. Dhumarratti immoo culture areas and contact Itoophiyaa keessatti culture area muraasa isaanii laallee xumurra jechuudha lamaan sadan isaanii kana. Amma dhumaatti nafaana turaan amma saffeerraa koodha. Family dhagaa wanti hawaasa tokko walitti hidhu inni gaaf kaanu ties that connect society jennee mitire. Ties that connect society wanta hawaasa tokko walitti hidhu keessa paartii darbe keessatti marriage ilaallee jirra jechuudha. Tokko wal fuudhinsa yookaan gaa'eladha. Gaa'ela ilaallee xumurreerra amma immoo faamiliidha maatii jechuudha. Irraan immoo dissentiin isin jira. Dissentii ilaalla. Kinshiippiin isin jira. Waan kana arfan gurguddaadha jechuudha. Firummaa fi dissentii. Faamilii jechuun maal jechuudha? The basis of human society. Family the basis of human society. Akkuma hawaasni baay'een itti amanuttu Waaqayyo gaaf Addaaminu waan hin kenneefi faamilii uume, maatii uume. Maatiin human society tokko beeziidha jechuudha. Immoo yoo deebitan akka anthropologittis human societyin family irraa ka'a jechuudha. Achiin gara societytti deema. Achirraan gurmaa'ee hamma biyyaatti family irraa ka'a jechuudha argitanii. Familiitu walitti dhufee biyya ta'a. Akka globalized world ammoo achuma beezin isaa family ta'uu isaa argisa jechuudha. It is the most important primary group in society. Gruppii dhagaa family miti. Family gosa addaatu jira garuu gruppiidha jechuudha. Still gruppii namootaati family. The family as an institution is universalidha jennee turre miti. Is universal. Fakkeenya universalii aadaa keessaa tokko familyidha jennee turre jechuun aadaa kam keessattuu biyya kam keessattuu society kam keessattuu hin argama jechuudha. Familiin universal ta'uu argisiisa. Anthropologists have identified two fundamentally different types of family. Gosoota maatii lamatu jira jechuudha. Anthropologistoonni bakka lamatti dhagan isaan qoodanii. Inni jalqaba the nuclear family dha. Nuclear family jechuun kanaan dura isinitti meera consisting of husband and the wife and their children jechuudha. Abbaa manaa, haadha manaa fi ijoollee isaanii jechuudha. Kan biraatu hin dabalati. The nuclear family is a two-generation family formed around the conjugal or marital union jechuudha. Two-generationiin egaa dhaloota lamaadha miti ijoollee fi maatii qofadha waan ta'eef. Ijoollee lamadha. Dhaloonni two-generationiin kun immoo kan uumamu marital unionidha jechuudha. Conjugal or marital unionidhaan wal fuudhuudhaan jechuudha kan uumamudha. Nuclear familyin hamma eessatti deema? Hamma dhaloota lama. Maatii fi ijoollee qofa. Extended family garuu sanii ol deema. Extended family kan jennuun blood ties are more important than ties of marriage. Bloodidha jechuudha as keessatti amma bloodidha wal qabatu jechuun firummaa dhiigaatiin jechuudha. Extended families consisted of two or more families that are linked by blood ties jechuudha. Blood ties. Fakkeenyaaf akaakayyuuwwan isaanii akaakileen illee yoo jiraate ta'uu danda'a. Eessummaan fa'aa dabalachuu danda'a baay'ee. Gaafa sana extended family jennaan. Maaltu walitti hidha? Dhiigaan walitti kan hidhaman jechuudha. Firummaa dhiigaatiin. This takes the form of married couple living with one or more of their married children in a single household or homestead and under the authority of family head jechuudha. Under authority of family head jechuun just kan mana sana bulchu eenyudha jechuudha. Warra hangafaa sana jechuudha. Amma wal fuudhu mire married couple wal fuudhu xindoonni lama wal fuudhanaa jennu gaafa wal fuudhan eenyu fa'aa wajjin jiraatu? Xindoonni lamaan sun ijoolleen isaaniitis fuudhanaa jennu married children. Fakkeenyaaf abbaan kee dhiira yoo taate abbaan kee atis fuuteettaa ijoollee qabda
just abbaa makee bira jiraatta jechuudha. Obboloonni keessoo hundi isaanii abbaa kee bira otoo jiraattanii maatii kee bira jechuudha. Mana tokko keessa otoo jiraattanii jechuudha. Akkas jechuudha. Gaafa san kan hogganu egaa abbaa keetii fi haadha keetii jechuudha. Mana san hundumaa kan hogganu. Kanaaf haati manaan kee warraaf just akkuma hojjettuutti ilaalamti jechuudha. Birmadummaan ittiin dhagahamu. Faamilii gosa akkanaatiitu jira hawaasa tokko keessa. Functions of marriage and the family. Marriage paartii darbe keessatti ilaalleera. Wanta hawaasa tokko walitti hidhu keessa tokko marriage jenne. Family immoo amma ilaalaa jirra. Maalidha hojjaan isaanii? Maal hojjetu? Maal fayyadu? Tokko biological function qaba. Biological function jechuun wal hormaataaf gargaaru jechuudha. Sexual and reproductive function. Wal hormaata qofa otoo hin taane immoo sexualidha jechuunis namni tokko egaa namni seksituun gaggeessin jiraachuun rakkoodha. Guutummaa bara isaa jechuudha. Utuu seksiin gaggeessin du'uun rakkoo waan ta'u just wal qunnamtii saalaatii fi wal hormaataaf kaayyoo kanaaf jechuudha. Kaayyoo biraas qaba armaan gaditti ilaalla. The institution of marriage regulates and socially validates long-term sexual relationship between males and females. Abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti permanent kan ta'e long-term haala itti fufaa ta'e sexual relationitu jira wal qunnamtiin saala. Akkuma kana wal horuun illee achi keessa dhufa. Biological function qaba jennaan. Sexual cohabitation between spouses automatically leads to birth. Cohabitation jechuun sexual cohabitation jechuun wal qunnamtii saalaa raawwachaa gaafa wajjin jiraatan jechuudha. Abbaa manaa fi haati manaa maaltu uumamaa? Dhalatu uumamaa jechuudha. Of offsprings. The task of perpetuating or preserving the population of a society is an important function of a family. Argitanii utuu seksiin hin jiru ta'e yookaan wal hormaanni utuu hin jiru ta'e dhalli namaa addunyaarraa hin bada jechuudha. Yookaan waggaa 100 booda yookaan 120 booda guutummaan guutuutti dhalli namaa addunyaa kanarraa baduu danda'a. Kanaaf dhala namaatti fufsiisuudhaaf maatii fi gaa'elli jiraachuun dirqama jechuudha. Economic function qaba functioniin bira. Economic function akkuma ilaalle marriage keessatti ilaalle turre faayidaa akkamii qabu marriagein economyidhaaf. Marriage brings economic cooperation between men and women and ensures survival of individuals in a society. Namni akka survive godhu akka itti fufu jireenyi dhala namaa gaa economiin barbaachisaadha. Cooperationii gaafa uuman jechuun walitti dhufanii abbaan manaa fi haati manaa gaafa wal fuudhan san qabeenyiin argama jechuudha. Qabeenyi sun immoo survivalii dhala namaa dhugoomsaa ensure godha. Social functionidha kan biraan. Social function jechuun firiin baay'atanii gaafa wal fuudhan firri gamaa gamanaa hin baay'ata. Tokkummaan hin uumama. In marriage one adds not only spouse. Spousii qofa yookaan haadha manaa qofa fuute miti fakkeenyaaf ati dhiira taate. But most of the spouse's relatives to one's own group of kin. Just fira isheetis gara maalitti dabalteetta gara fira keetti dabaltee jirta jechuudha. Gaafa firriin baay'ata jechuudha. Linking one's kin group to another kin group. Fira bira fira keetiin walitti hiiteeti jirta jechuudha. Social function akkasii qaba. Gaafa san nagaatu uumama firummaan baay'ata waan baay'atu ta'a jechuudha. Function akkasii qaba marriagein. Educational and socializing function qaba kan biraamu. Children learn in the immense amount of knowledge, culture, values prescribed by society before they assume their places as adult member of society. Ijoolleen egaa waan baay'ee maatii irraa baratu. Maatiin immoo ijoollee barsiisuudhaaf shoora guddaa qaba jechuudha. Mana barumsaatti qofa miti. Socializationidhaaf illee jechuun maatirraa waan baay'ee barata jechuudha. Ijoollee maatirraa waan baay'ee baratu. The task of educating and inculturation jechuun inculturation sasila paartii darban keessatti isin jedhe inculturation jechuun aadaa ofii ijoollee ofii barsiisu jechuudha. Duudhaa ofii ijoollee ofii barsiisu jechuudha. Ijoollee ofii barsiisu. Kuni taaskii maatiiti jechuudha. Yeroo baay'ee maatiidha kan kana raawwatu. Distributed among parents.
taaskii akkasii yookaan hojii akkasii kan raawwatu maatiidha jechuudha. Moreover, family behaves as an effective agent in the transmission of social heritage jechuudha. Social heritage hambaalee hawaasaa itti fufsiisuudhaaf daddabarsuudhaaf faamiliin tokko shoora olaanaa taphata jechuudha. Kinshipidha inni lammaffaan. Wanti dhala namaa society walitti hidhu kinship yookaan firummaa dhiigaa isa jennudha. Firummaadha. A significant concept in anthropology dha kinship and the family constitute the focal points in anthropological study. Focal point iddu central point jechuudha. Qorannoo anthropology keessatti kinship fi family jechuudha. Kinship is the method of reckoning relationship jechuudha. Jechuunis hariiroo hawaasa tokko keessa jiru beekuudhaaf baay'ee karaa ittiin beeknudha jechuudha. Kinship yookaan firummaan reckoning jechuun beekuu hubachuu understand gochuu relation hawaasa tokko keessa jiru. In any society, every adult individual belongs to two different nuclear families. Nuclear family jennu ilaallee turre haadhaa fi abbaa manaa fi haadha manaa fi ijoollee jechuudha. Kanaaf namni kamuu egaa karaa yookaan karaa abbaatii fi karaa haadha lama qaba jechuudha. Fira gara haadhaa fi fira gara abbaa. Fira gara lamatu jira. The family in which he was born and reared is called family of orientation. Jechuun family itti dhalate jechuudha. Sorry, mee ijoollee bira naynu fakkeenyaan nan siin ibsa ati dhiira yoo taate mucoo fuuteetta fira lama horatteetta gaaf kana. Tokko fira isarraa dhalatte warra kee jechuudha. Lammaffaan firri mucootis fira keettaa jechuudha. Firri haadha manaa kee fira keettaa dubartii ta'e akkasuma jechuudha. Firri namoonni irraa dhalatte maatiin irraa dhalatte fira keettaa isaan sun a family in which she was born haa jennu ammasitti. Kan irraa dhalatte sana jechuudha. Family of orientation isa jennuun jechuudha. Family of orientation jennaan. Kan biraa immoo the other family to which he establishes relation through marriage is called family of procreation jennaan. Family of procreation jechuun immoo fira soddaa jechuudha. Fira soddaa keeti. Fakkeenyaaf akkuma siin jedhe mucoo gaafuutu firri ishee fira keettaa jechuudha. Just family of procreation jennaan isaan sanaan firoota ishee sanaan jechuudha. Firoota gara soddaa. A kinship system is neither social group nor does it correspondent to organized aggregation of individuals. Rather, it is a structured system. Structured kan ta'edha malee isa akkasumaan kan walitti dhufe wayii organized kan ta'e wayii miti jechuudha. Where individuals are bound together by complex interlocking and ramifying interlocking and ramifying ties jechuun baay'ee wal xaxaa kan ta'ee fi kan wal qabate jechuudha. Ramifying kan jennu. Kanaaf hariiroo akkasiitti uumama jechuudha. Complexii kan ta'e hariiroo akkasiitti uumama gaafa wal fuudhaaf heeruma keessatti. The relationship based on blood ties is called consanguineous kinship jennaan. Consanguineous kinship jechuun karaama dhiigaa jechuudha. Fira gara dhiigaa. Isa fira gara dhiigaa santu consanguineous kinship jennaan. And the relatives of this kind are called consanguineous kin jennaani. The desire for reproducing gives rise to another kind of binding relationship. This kind of bond which arises out of socially or legally defined marital relationship is called affinal relationship. Jennaan kan biraan immoo affinal relationship dhaan kan uumamu affinal kinidha. Affinal kin jechuun egaa firummaa soddummaa jechuudha. Firummaa soddummaa jechuudha. Akkasiin walitti sin jalaan buune family affinal kinii fi family of procreation akkasiin walitti sin jalaan buune maal jechuudha. Family of procreation jechuun just warra
maatii keetis jarri sun jechuudha. Maatii akkamii maatii procreation jedhamu. Itti kun immoo affinal kin jechuun immoo fira gara soddaa firummaa soddummaadhaan uumamu jechuudha. Senteensiidhaan shamarran dura qabaatu maachingii irratti walitti isin jalaa bu'uu danda'a waan ta'eef. Dissentiidha kan biraan wanti dhala namaa kana walitti hidhu dissentiidha. Dissentii jechuun just wanta dhala namaa walitti hidhuudha jechuudha inni kunis. Fakkeenyaaf ati yoo lakkaa'itu jedhamte amma abbaa torbaa amma abbaa 8 sanaa ol lakkaa'uu dandeessa. Laayini sarara irraa dhufte sana jechuudha dissentii jechuun. Sarara irraa dhufte zarmaanzarii akka jennu sana afaan Amaaraatiin jechuudha. Just dissentiinis maalidha? Wanta dhala namaa walitti hidhuudha jechuudha. Ties that connect society jennee kaane miti. Tokko gaa'ela dhala namaa walitti kan hidhu gaa'eladha. Lama immoo faamiliidha. Sadaffaan dissentiidha. Inni tokko immoo kinshippiidha jechuudha. Kinshippi isa laallee darbineedha. Firummaa. Dissentiin ammoo laayiniidha bakka. Hidda dhiigaa jechuudha. Laayinii atirraa dhufte irraa dhalatte. Descent refers to the social recognition of the biological relationship that exists between the individuals jechuudha. The rule of descent refers to set of principles by which an individual terraces his descent. Terrace or line. Succession and inheritance are related to this rule of descent. Succession dhaaltummaan jira. Dhaaltummaan jechuudha. Dhaaltummaan kanaan wal qabata yeroo baay'ee. Abbaa kee dhaaltaa yookaan akaakayyuu kee dhaaltaa akkasitti deema. Seera maatii keessattis akkasi baay'ee. Seera successionii keessattis. Seera dhaalaa biyya keenyaa keessattis akkaataan itti dhaaltu hin jiraata jechuudha. Maatii kee yookaan akaakayyuu kee darbees immoo buleessa kee fa'a akkaataan itti dhaaltu hin jiraata dissentiidhaan jechuudha. There are 3 important rules of descent. Rulii dissentii sadiitu jira seerota dissentii biyyoota adda addaa jechuunis hawaasa tokko tokko keessatti adda adda ta'a jechuudha. Inni tokko patrilineal dissentiidha. Patrilineal dissent jechuun karaa abbaa keetii yeroo lakkaawwattu jechuudha. Hidda dhaloota kee karaa abbaa yeroo lakkaawwattudha. When descent is traced solely through the male line jechuudha. Karaa sarara dhiiraa qofa kan lakkaa'amudha. Gaafsan patrilineal descent jennaan. A man's sons and daughters all belong to the same descent group by birth jechuudha. Dhalootaan descent sana belong godhu jechuudha. But it is only the son who continue the affiliation jechuudha. Firummaa kanatti fufsiisu garuu maalidha? Mucaa qofadha jechuun mucaadhaan waamamu ka. Mucaadhaan waamamu dubartiidhaan waamamu namni adaba yaa keessatti akka kanadha. Feministoonni falmu warri feminizimii warri ta'an maaliif namni dhiiraan waamama abbaadhaan maaliif waamama even haati jeesa gargaraatti baatte baay'ee wajjin dhamaatee guddifte haadha gahee guddaa kan taphate da'umsarraa ulfaa'urraa qabee da'umsa hamma guddisuutti maaliif abbaadhaan waamamaa jedhanii kaas paatriyaarkaal worldiidha addunyaan kun addunyaa dhiirati jedhu. Anis nan deeggara baay'ee maaliifan yookaan mootummaan maaliif calin jenne dhiiraan haadha kootiin akka waamamu maaliif naaf hin eeyyamu yoon barbaade haadhaan waama barbaade abbaadhaan akka waamamu namni maaliif eeyyaman daanne mootummaa tokko akkas jedha baay'ee seeruma biyyattii dhagaa homaa gochuu danda'e fuula irratti jijjiiramuu danda'a ture. Patrilineal line jechuun isa akkasiidha isa abbaadhaan karaa sanyii abbaatiin waamamanidha. Even successioniin immoo aadama tokko keessatti dhaalumti jechuudha. Karaa dhiiraa qofadha kan daddarbu dubartiin hin dhaaltu jechuudha. Argitanii dhiira qofatti dhaala waan jedhamutu jira. Seera biyyattii keenyaa keessatti illee akkasiin jechuudha. Amma seera dhaaltummaa kan succession law keessatti. Matrilineal descentiin immoo faallaa patrilineal descentiiti. Abbaadhaan haadhaan kan waamaman yookaan immoo karaa dubartii kan deemu jechuudha. Hawaasa tokko keessatti akkasiidha. Fakkeenyaaf haati koo fakkeenyaaf amsaaluu jedhamti. Oliyaad amsaaluun jedhama jechuudha. Haadha kootiin waamama. Just
hunduu akkasumatti itti fufachuudha. Kallattiima dubartiitirra deema jechuudha. Hiddi dhiigaa gaafa san matrilineal descent kan jennuun is called matrilineal descent. At birth children of sex belongs to mother's descent group jechuudha. Cognatic descent ammoo lamaaniif choiceetu kennama jechuun akka barbaaddetti yookaan gara abbaatii waamamta yookaan gara haadhatii waamamii jedhame kan yoo choicein filannoo siif kennama. In some societies individuals are free to show their genealogical links either through men or men. Inni kun feerii dhedheen yaadaan. Matrilinealiinis nama hundaaf feerii ta'uu dhiisuu danda'a. Lakki ana abbaa koo sirriitti natti hidhamee maalii karaa kanaan yoo deeme yookaan loojikii biraatiin akkamitti yookaan immoo macaafata quraanatu akkas jedha. Kilaasii keessatti illee gaafadheera gaaffii akkasii barsiisa yeroo seera bara. Mucaan wayii akkas ta'uu qabaa jedhe jechuun dhiiruma waamuu qaba sababiisaas quraana jedha macaafa qulqulluuti jedha barteen akkasii gaafa aadaa amantaa baay'ee keessatti kan waamamu patrilineal karaa dhiiratiin just akka cognatic descentitti yani isa kanaan deeggara feministoonnis akka kanadha kan lafa kaa'an. In some societies, individuals are free to show their genealogical links either through men or men. Abba karaa barbaadan haala kaawwatanii filannootu kennamaa jechuudha. Culture areas and the culture contact kana laalletu chapterii kana xumura paartii kanas jechuudha. Itoophiyaa keessattidha kan laallu. Culture area naannoowwan aadaa itti beekamu jechuudha. Itoophiyaa keenya keessatti aadaa akkamii akka jiru biyya keenya keessatti jechuudha. Kontekstii Itoophiyaatiin kan laallu. Kontekstii Itoophiyaatiin palaf cultureetu jira. Damnee deemna. Palaf culture aadaa qonnaa biyya keenya keessatti in the context of Ethiopia we may have palaf culture area, insect culture area and the pastoral culture area. Aadaa qonnaa aadaa insect yookaan immoo isa maal jennaan qoochoo jechuudha. Qoochoo fi yookaan immoo oomisha jechuudha. Oomisha akkasii sanaa fi pastoral societies naannoo horsiisee bulaa hawaasa horsiisee bulaa isaan kana sadii ilaalleetti xumurra jechuudha. Just qorumsa irratti waan amma kana ba'uun akkasumatti ilaalaa ishee kana jechuudha. Palaf culture area represents those parts of the country where agriculture is predominantly the means by which substances ekda out. Palaf culture kan jennu aadaan qonna naannootti beekamaa ta'edha biyya keenya keessatti. Keessumaa naannoo Haayilaandii fi Seentiraali. Naannoo lafa ol ka'aa fi naannoo giddu galeessatti aadaan qonnaa baay'ee beekamaadha jechuudha. Kan biraa immoo insect cultureedha akkuma beeknu naannoo uummattoota kibbaa keessatti Guraagee fa'aa Sidaamaa Geediyoo keessatti insect yookaan qoochoon baay'ee beekamaadha naannoo sanitti. Insect culturein biyya keenya keessatti naannoo kibbaatti beekamaadha jechuudha. Pastoral culturein ammoo keessumaa naannoo gammoojjiitti gaala fa'aa kan horsiisa irratti kan bobba'an jechuudha. Horsiisa yookaan tikfattoota Somaalii fa'aa ta'uu danda'a. Somaalee South East fi Booranaa keessatti fa'aan jiran. South East and Booranaa of Southern of Ethiopia. Kibba Itoophiyaa Booranaatti horsiisee bulaadha jechuudha hawaasni. Beennaa jechuudha. Nu ga'a paartiin kun nu ga'a waan faana turtaniif ulfaadhaa isiniin jedha tuutoriyaal ifaan ani olii baratiichan ture galatoomaa miidiyaa keenya miidiyaa dirree barnootaa miidiyaa keessan jajjabeessa guddisaa karaan isin itti guddistan tokko subscriberii kan hordoftoonni akka baay'ataniif shoora isinirraa qabu taphadhaa viidiyoo kana nama hin fayyada jettaniif sheer godha. Gruupii adda addaa keessatti sheer godha. Karaa sooshaal miidiyaa piroomoot yoo gootan fedhii yoo qabaattan piroomoot gochuu hin dandeessu. Karaa biraa immoo karaa teelegiraamaa sana hordofuu hin dandeessu. Waan isin fayyadu achirraa isin argattu waan ta'eef nagaan naa tura baay'ee isin jaalladha.